Durbummaa kiyya erga fudhatee na jibbee. Ani maqaan koo Diin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee godina Buunnoo Beddellee Aanaa Diggaa keessattidha. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti baradheen ture. 1 hanga 10ffaa maatii koo biratti, kutaa 11 fi 12ffaa immoo magaala galeen mana kireeffadheen ture. Haa ta'uutii barnoota kutaa 12ffaa yeroon eegalu maatiin kiyya, haatii fi abbaan koo sababa kiyyaan haa barattuu hin barattiinii wal dhabuu eegalanii. Abbaan koo naaf haa barattu jedha, haati kiyya immoo dubartiin barattee eessa geessi jettiini. Kanaan wal dhabanii kutaa 12ffaa barachuuf deemeen torbee 2 ergan baradhee booda sababa maatii kootti barnootan dhaabe. Namni na gargaaru waan hin jirreef gara maatiitti deebi'e. Maatii hiyyeessa keessatti dhalachuun koo yeroo sanatti baay'ee na gaddisiise. Edaa hiyyummaan wanta yaadan, wanta karoorfatan irraatii karaa nama deebistiin jedhe. Sanaan mana otoon taa'aa jiruu baay'ee dhiphadheen otoon cinqamuu beeksisni poolisii humna addaa Oromiyaa magaala keessatti ni maxxanfama. Hiriyoonni koos bilbilanii natti himanii. Yeroo sanaanis taa'uu koorra kana naaf wayya jedheen deemeen galmaa'e. Dorgommiis darbeen dirree leenjii bulbulaa seeneen baradheen eebbifame. Sanaanis carraa yeroon fuudhu Rabbi na gargaaree magaala bunaan badhaatuu biyya Abbaa Jifaar hojiidhaan Jimma na ga'e. Baay'ees nan gammade. Kanaanis hojii koo idilee irratti bobba'een poolisii humna addaa Oromiyaa ta'een dirqama natti kenname bahuun magaalaa Jimmaa tajaajiluun eegale. Kanaan otoon jiruu turtiiwwan baatiiwwan muraasa booda dargaggeessa dhalootaan godina Shawaa Lixaa maqaan isaa jedhamurraa jaalalli na qaba. Umriin koo yeroo sanatti waggaa 19 darbus sababa obbolaa koo fi maatii kootti garuu jaalala keessa seeneen hin beeku. Baay'ees nan sodaadha. Dhala namaa kamiifiyyuu wanti kun hin hafuutii anaanis carraan na gahee dargaggeessa kanarraa jaalalli na qabe. Halkanii fi guyyaa waliif bilbiluu, wal arguu, yeroo gaarii waliin dabarsuu, magaala keessa waliin naanna'uu, sababa barbaannee garee keenya tokko gochuu, nyaataa fi dhugaatii keessatti waan argannurraa waliif qooduu, waliif yaaduu, waliif yaadda'uu, kanneen kana fakkaatan waliin eegalle. Bakka isaa dirqama eessayyoo na geessan fudhachuuf ani qophaa'aadha. Innillee akkanuma bakka kiyya bu'ee dirqama kamiyyuu ni fudhata. Hiriyoota achi keessatti gidduutti nu beekani keessaa jaalala keenyatti kan hin hafne tokkoyyuu hin jiru. Maal ta'a akka keessan ta'anii jedhanii nurratti hawwu. Maarree kanaan otoo jennuuti guyyaa tokko jaalalleen koo kuni dirqamaan bakka baay'ee ulfaataa tokko hojiidhaaf ergame. Hojii poolisummaa kana keessatti jiraachuunis, du'uunis, reebamuunis, hidhamuunis gahee isaati. Maarree jaalallee koo bakka baay'ee ulfaatu kana gahee otoo yaaddahuu nagaatti dhaammadheen deemi jedheen erge. Kanaan torbee 1-2 erga achi turee booda haalli jiru ni yaaddeesseeni. Kanaanis guyyaa tokko gaafan lola kana keessaa darbee dhufu maal na badhaastaa jedhee na gaafata. Yeroo kanatti anis waanuma feete sin badhaasaa, atumti nagaan naaf koottu malee jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti innis Rabbi lubbuu koo oolchee yoon dhufe waliin ciisnaayii jedhee na gaafata. Dhaladhee haga kanaatti gaaffii kanaan dhiira keessummeessee hin beeku. Inni garuu bakka itti du'anii deeme. Yeroo inni deebi'u waan biraan yaada isaan jijjiira jedheen eeyyeen atumti nagaan naaf gali malee waliin ciisnaa, kabaja koo dabarseen siif kennaa jedheen deebiseefi. Kanaan innis gammadee hojii isaatti fufee akka carraa ta'ee milkaa'ee lubbuun isaa oolee mirgaan galee gara magaalaa Jimmaatti deebi'e. Takkaa toleen jedheera mitiire bilbilee mana isaatti koottuu galeen jiraa baga gammadde naan jedhii waan jettes hin dagatiinii naan jedhee. Yeroo kanatti baay'een sodaadhe.
naasuun nafa koo weeraree dhaqeen durbummaa koo dhabuurra natti hafuu wayya jedheen guyya lamaaf bilbila koon cufadhe. Haa ta'uutii garuu ergaa gabaabaatiin inni maalii abidda keessatti otoo na feera ta'ee jaallatta turte moo ijumaan na ilaaluurree haga kana kan sodaattee jedhee naaf barreesse. Yeroo kanatti anis jaalalaatii dadhabeen biran dhaqee naaf hin oolle afaaniin dubbadheen kabaja koon kenneefi guyyaa sana mana isaan bulee ganama barii uffata koo jijjiirrachuuf gara mana kootti deebi'ee. Kan nama ajaa'ibu bakka hojiitti illee deebinee seeraan nagaa nan gaafanne. Sa'aatii durbummaa koo narraa fudhaterraatii kaasee jaalalleen koo gonkumaa nama ani hin beekne natti ta'e. Bakka deemu waan hojjetu hin natti hima hin naaf barreessa. Haa ta'uutii garuu argaa koon barbaadu. Si'a hedduu maaltu si tuqe jedheen gaafadha. Haa ta'uutii garuu deebii naaf kennu. Anaaf immoo faallaasaa jaalallisaa kan duriitiin ol dachaa natti ta'e. Amma yoon ijaan isan arge malee nafni koo wanta seeraan dalagaa jiru gonkumaa natti hin fakkaatu. Inni garuu hinna dhokata hinna baqata. Kanaan otoon jedhu jijjiirraa bakka biraatti gaafata. Anis maal taateetii maalin si godhee jedhee yeroon gaafadhu fuuluma kee duraa fagaachuun barbaadanaan jedhee. Akka carraa ta'es jijjiirraa argatee kiliraansii guutee erga fixee booda akka boriin deemaa jedhe natti hime. Yeroo kana anis halkan guutuu boo'aan bulee yoon bilbilu naaf hin kaasu ergaa gabaabaa naaf hin deebisu. Guyyaama kanallee na waliin buli jaalala kee akkamittiin dagachuu hin danda'a jedheen gaafadheeni. Haa ta'uutii garuu homaa inni jalaan deebisu. Sanaan ganama barii bakka buufata konkolaataatti nan gaggeessa jedheen yeroon imalu mana sirreessaa keessatti yakka namni biraa hojjeteen yakkamteettanaan jedhanii na shakkanii mana hidhaa na galchanii. Jaalallee koos otoo nagaattiin jedhiin ija isaa otoo hin argiin walarraa dhabaane. Kanaan innis bakka biraatti ramadamee hojjechuu eegale. Anis mana adabaatii ba'een jaalala isaaf sammuumti kooyyuu nagaa ta'uu waan dadhabeef gara biyyaa maatii koo biran deeme. Halkaniif guyyaa walitti aanseen bu'a maal taate yoonaan jedhan namaaf hin dubbadhu namaaf hin deebisu hin qabu. Guyyaa tokko abbaan koo na kadhatee maaluma taate yaantala koo maaf na dhiphistaa waan taate maaliif nutti hin dubbattuu jedhee yeroo na kadhatu imimmaansaa na gaddisiisee garaansaa akka qabbanaa'uuf abbaa koo gara biyya hambaa deemuuf jedheen maallaqa ittiin hin deemuun dhabee yoon isin gaafadhe ni dhiphattu walitti buutu jedheen sodaadhee jedheen isa jaalalli na boosisu biyya hambaattiin sababeeffadhee. Kanaan abbaan koos anaaf jedhee horii qabu hundumaa gurguree. Haa ta'uutii garuu maallaqa anaaf jedhee walitti qabate tokko otoo hin hambisiin hattuun mana galtee fudhate. Sababa kanaan abbaan koo baay'ee dhukkubsate. Kanaan anis aareen gara magaalaa Finfinneetti warshaa keessa hojjechuuf nan deeme. Warshaa uffataa keessa hojjechuufis carraan argadhe. Maallaqa xiqqoos namoota na beekanirraa liqeeffadheen paaspoortii baaseen viizaa koo nan erge. Hanga viizaan kiyya naaf deebi'utti hojii kiyya ittiin fufee. Akka carraa ta'ee bakka hojjedhu kanattillee mucaa dhalootaan Amboo ta'e waliin wal barree jaalala waliin eegalle. Jaalala koo duraa kan ittiin dagadhu argadhe. Isa waliin jaalala gaarii, jaalala bareedaa, jaalala ho'aa namni kamuu kan hawwu ergan dabarsuu eegalee booda viizaan kiyya ni deebi'a. Anis jaalallee koo kanatti nagaadhaan maddeen gaafan deebi'u jireenya mijataa waliin jiraanna jedheen imala koo gara biyya hambaatti raawwadhe. Jabaadhee hojjechuu sittan fufee kisaaraa abbaa koos yeroo gabaabaa keessatti bakka buusee fi liqiin liqeeffadhe hundas ofirraan deebisee. Jaalallee koo waliin haala gaariin otoo hin jiru jaalalleen koo kan duraa ijaan anaan arguu jibee bakka hojiillee kan jijjiirrate bilbila koo gaafatee barbaadee argatee akkan biyya hambaa deeme dhagahee dhiifa manaaf godhi siifan du'a siifan ciccitaa naan jechuu eegalee. Si'a kana daandiin jalqabeerraa jaalala lammataarraa gufachuu booji'amuun jalqabee. Hanga baatii tokkottis jaalallee koo duraa waliin yeroo naasa'u bilbila naaf ergii jedhe na gaafate. Yeroo kanatti tarii jaalalleen koo kan duraa kuni kan inni natti deebi'uu filate wantan biyya hambaa dhufee fi kan jedhu shakkii natti ta'e.
wantan baay'ee isa jaalladhuuf shakkii kootiin murtii gara tokkootti jallachuu hin dandeenye. Jaalalleen koo kan lammataa bor waliin jiraachuuf karooran qabadhe maaliif natti jijjiiramte? Yeroo durnaaf qabdu maaliif na dhowwatte jedhee natti gungumaa jira. Ani garuu yaadaan jaalallee koo isa duraa waliin jireenyaan immoo jaalallee koo kan ammaa waliin gidduutti hafeen jira. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan kanatu si baasa kanarraa baradhu kun siif ta'a kun siif hin ta'u jedhaatii yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Tiidii biyya Ambaarraatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya deeggaruu danda'u. Komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.